Mee gadaa jechuun maal jechuu achirraa kaana? Gadaadhaaf hiika ta'uu kennuuf hin danda'amu. Uummanni maaf jaalata kitaaba keessan? Maali wanta adda isa godhu kitaabilee biraarraa? Mee waan isaaniiti yoo jettan, waanuma isaanii walitti qabee itti kenna yoo jettan, akkamitti walitti qabuu dandeettame? Inni sun sirni keessan kunoo isa kana jedheetanii walitti qabee itti kenna. Waan walitti qabdan kana eessaa argachuu dandeenya? Kitaabilee keessan keessaa wanti amantaalee Oromoon amantaalee hedduu qabdi. Amantaalee Oromoo qeequ yookaan amantatti bu'u jira. Sirni gadaa bulchiinsa siin jedheera. Sirni gadaa sirna hawaamaati yookaan fi sirna wallaalaati jedhamtu jira. Mee uummata akkanaatiif deebii akkamii kennita? Ka dhiiga namaatii miti dhiigni bineensaa yoo jige dhiiga san gumaa isaa baasu malee hin dhiifne sirna kanaan sirna hawaamaati jedhu namni sun Oromoo miti. Mee uummanni sirna hawaamaa kanaan bulu ka jiru ka isin argitan jiru sirna illee hin beeku. Oromoon sirna gadaatti yoo deebi'e maaltu jijjiirama akkamitti dhufu? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360. Akkasumas kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa. Guyyaa har'aatis barreessaa seenaa hayyuu kenna Muhammad Kadir wajjin asitti dhiyaannee jirra. Chaanaalii leellachuu irratti ni argattan. Chaanaalii Miiloo Sirna Gadaatii fi akkasumas chaanaalii Oromoo 360 irratti sagantaalee nuti hojjennu ni argattan jechuudha. Ayyemee har'aa gaggabaabsineetuma gara gaafii keenyaatti seenna. Isin hayyuu seenaati. Akkasuma barreessaa kitaabilee hedduuti. Abbaa ilmaan hedduu jenna. Mee gadaa jechuun maal jechuu achirraa kaana? Gadaa jechuun gadaan gaaddisa. Gadaan gaaddisaa, gadaan dhalootaa, gadaan yeroo uummatii, gadaan bishaan yaa'u, gadaan waa mara jedhan. Akkaataa hojii isaatiin gahee kennaniif jedhan. Kanaaf gadaan hooda qaba, hoodni qooda qaba, qoodni sirna qaba, sirni seera qaba, seerri jilba qaba. Jilbi murtii qaba, murtiin haqa qabdi, haqi abbaa qabdi jedhan. Kanaaf wantummaan gadaa jedhamuyyuu waan uummanni jilbaan taa'ee tumateetiniin heeraa fi seera itti godhatee haqummaa fi walqixxummaan isaa mirkanaa'e jechuudha. Gadaan ittiin bulmaata uummata Oromooti. Gadaa fi hiikaa tokko kennuuf ni dandeenya? Gadaadhaaf hiikaa tokko kennuuf ni danda'amu. Hojii bal'aa qaba waan ta'eef waliigala hiikaa nuti kenninuuf bulchiinsa akka bulchiinsatti ni kenninaaf. Gadaan bulchiinsa uummata Oromooti. Umrii fi dhalootaan ijaaree uummata Oromoo akkaataa umrii isaaniitiin ga'ee kennaaf yookiin qooda jechuudha. Gadaan bulchiinsa isaa keessatti uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammii miti sabaaf sablammii uumama hundaafuyyuu mirga kennaaf. Mee gaaffii itti aanu kan isiniif qabu kitaabilee keessan kitaabilee isin barreessitan biyya keessattis ta'ee biyya alaatti haala nama dinqisiisuun gurguramu jira. Uummanni maaf jaalata kitaaba keessan? Maali wanta adda isa godhu kitaabilee biraarraa? Kitaabni kiyyaa miti. Wanni uummanni jaalatu kitaabni kan barreesse kiyyaa miti. Maaliif kalaqaa miti kitaabni kiyya kitaaba eenyummaati, kitaaba seenaati, kitaaba aadaa, duudhaa fi safuu uummata keenyaati. Waan isaanii walitti qabeetti kennan. Namni waan ofii ammoo yeroo ammaa kana barbaadaa jira. Waan isaanii waan ta'aniif jaalatan malee kitaabaaf miti. Osoo kalaqa kiyya ta'e, osoo waan ofirraa kaasee barreesse ta'e namni jaalatu. Tarii anummaan barreesseyyuu turtii keessa jibbutu mala waan ofirraa kaasee barreesse jechuudha. Kanaaf kitaabni kiyya ittiin bulmaata uummata Oromooti. Heeraa fi seera uummata Oromooti. Hanga danda'ameen isa san walitti qabee itti kenne waan isaaniiti waan keessan jedhee. Kanaafiyyuu waan ofii ammoo namni bakka argetti hin dhiisu. Kanaaf jaalatamu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan isaaniiti jedhan kitaabni sirna gadaa, icciitii gadaa akkasumas kitaaba arsoomni osoo malu barreessanii uummataaf dhiyeessanii jiran. Hundi keessanuu warri hin dhagahin warri hin argin barbaaddanii akka dubbiftan asumaan isin yaadachiisa. Mee waan isaaniiti yoo jettan waanuma isaanii walitti qabee itti kenna yoo jettan akkamitti walitti qabuu dandeettame? Kanaaf ittiin bulmaata uummanni keenya kaleessa ittiin bulmaata qaba. Sirna mataa isaa danda'e qaba. Sirna isaa san kadiin harkaa facaase kadiin akka inni ittiin hin bulle godhe aadaa babbareedduu isaa san kallattii garaagaraatiin irratti duulanii aadaa uummata keenya jibbisiisan sirna keenya uummata keenya balaaleffachiisan isa san baadiyyaa keessa deemee maanguddoo bira deemee walitti qabee inni kaleessa isin ittiin bulaa turtan kan isin uummata Oromoo
uummata Oromoo bira darbee addunyaafuu gumaachuudhaaf silaa barbaachisu isin harkaa faca'eetiin hin jedhe inni sun sirni keessan kunoo isa kana jedheetiin walitti qabeetti kenna. Waan walitti qabdan kana eessaa argachuu dandeettan? Baadiyyaa maanguddoo irraa maanguddoota akka bal'aa maanguddoo irraa darbee ammoo kitaabonni tokko tokkos jira kan irratti barraa'an. Kitaabonni eenyummaa irratti aadaa duudhaa safuu uummata keenya irratti barraa'e babal'atullee haa baatu hin jiran. Kanaaf irra guddaa garuu ani kan irraa walitti qabe maanguddoodha. Maanguddoota biraa. Ani waggaa 10 dura umrii kiyya waggaa 10 dura jechuudha. Maanguddoo waggaa 130, 140, 120 dubbisaa ture. Maanguddoon sun yeroo ammaa kana hin jiran. Hanga ammatti garuu ani maanguddoo argee biran darbu. Amala ni qabu tokko maanguddoo waliin haasa'uudha. Wanti na gammachiisaa maanguddoo waliin haasa'uu, maanguddoo haasofsiisuu, maanguddoo bira taa'uu, maanguddoo kaddamuu, maanguddoo jala deemuu kan natti tola. Kanaafuu hanga ammattiyyuu maanguddoo irraan fagaadhu waan ta'eef. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya eessaa akka isiniif fidanii walitti qabanii isiniif kennanis nu himanii jiran. Seenaan karaalee garaagaraatiin dabruu danda'a. Karaa hafuuraa fi karaa barreeffamaa. Yeroo ammaa addunyaan tun waan barraa'ee ragaan lafa taa'ee barbaadde. Dhaloonni lafaa dhuftan hundi keessanuu akka karaa barreessaa keenya Muhammad Kadir kana hordoftanii maanguddoolee jiran bakka jiranii jala deemtanii kutaalee Oromiyaa guutuu keessa sochootanii seenaa keenya barreessitanii ol keettan. Seenaan keenya akka hin saamamne, akka hin sharafamne, akka hin gurraachanne akka gootan asumaan isinii dhaabna. Mee gaafiin kiyya keessatti aanu barreessaa keenya Muhammad Kadir kitaabilee keessan keessaa wanti amantaalee Oromoon amantaalee hedduu qabdi. Amantaalee Oromoo qeequ yookaan amantatti bu'u jira. Jiru. Sirna gadaa keessa sirni gadaa bulchiinsa siin jedheera. Sirni gadaa bulchiinsa ittiin bulmaata uummata Oromooti malee sirna amantaatii miti. Garuu sirni gadaa ammoo amantaalee kamiyyuu ni kabaja. Maaliif haqummaa fi walqixxummaa eegatiin tumama waan ta'eef heeraa fi seerri fedhii uummataatiin uummata keessaa maddee baha waan ta'eef uummanni gaafa heeraa fi seera baafatu waan isa miidhaa, waan amantaa isaa tuqaa, waan jireenya isaa tuqaa fooyyeffachaatiin hin deemu. Waan haaraa dhufe kamiyyuu amantaa miti wanti haarofni har'a yoo dhufu taate waan sallaalanii yoo faayidaa qabaate akka inni faayidaa qabutti yoo faayidaa hin qabaanne immoo akka inni faayidaa hin qabnetti akka dhaloonni itti fayyadamuuf tumamaa deema. Walumaa galatti jira hedduun namaa sirna gadaa kana akka amantatti warri fudhatu jira. Isaan fudhachuu danda'an malee sirni gadaa bulchiinsa. Yoo namni fahamuu dadhabee yoo namni waan kana keessa hin beekne nama sirna gadaa kana waan isaan beeknetu sirni gadaa amantaa balleessa jira. Nama sirni gadaa kun akkamitti tumame, eenyuun tumame, eessatti tumame, maaliif tumame, heeraa fi seerri isaa maalii gadi bu'ee keessa hin beeknetu sirni gadaa amantaa balleessa jedheetiin kan lallabu argita. Bar heeraa fi waan tokko ati yoo hin beekin waa murteessuu hin dandeettu. Waan kee dhabda jechuudha. Kana maaliif kun mala ittiin nu jibbisiisan. Sirna gadaa eenyummaa kenna aadaa ittiin bulmaataa nuti qabnu. Tooftaa ittiin nu jibbisiisanidha. Kanaaf dursa waan tokko murteessuudhaaf keessa gadi bu'anii heeraa fi seerri sirna gadaa maal irratti tumame akkamitti bocame isa kana ilaalan eessan amantaa tuqaa eessan amantaa hin tuqne kana yoo barataniitti hin ilaalin akkanumaan sirni gadaa amantaa tuqa jedhaniitumaan yeroo lallawwan bitaa kanaafuyyuu kun dogongora. Kanaaf heeraa fi seerri uummata Oromoo aadaan uummata Oromoo kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana amantaa garaagaraa qaba. Namoonni amantaa garaagaraa qaban kun hundi isaaniitu heeraa fi seera sirna gadaa kana gadi bu'anii barachuu qaban. Baratanii maal akka ta'e eenyummaan isaanii akkamitti seera abbaan isaanii tume sababa amantaa sababatanii irraa baqachuutu jira. Seera abbaan isaanii akka itti haadha bulfatu, akka itti fuudhaaf heeruma isaanii, akka itti bobbaagala isaanii, akka itti malkaa waliin jiraatan, akka itti diin waliin jiraatan, nyaapha waliin akkamitti jiraatan akka hundi isaatu heeraa fi seera keessa waan jiruufi waan isaanii kana akka isaan ittiin hin bulleef sababa amantaatiin diinni amantaa dura qabeetiin balaaleffachiisaa ture. Maaliif jennaan gaafa sirna gadaatti deebine gaafa heeraa fi seera sirna gadaattiin bulla jedhee uummanni amantaalee garaagaraa qabu kun hundi isaatu sirni gadaa sirna kenna kaleessa nutti tumate har'as nutti tumataa jedhanii gaafa ofii tumatanii sirna kanatti ka deebi'an taate diinni kallattii ittiin uummata Oromoo diiguu kana ni dhaba. Kanaaf akka akkas hin taane akka uummanni keenya sirna gadaa kanatti hin deebineefi amantaa dahoo godhatanii sirni gadaa amantaa balleessa. Sirni gadaa amantaa balaaleffata jedhanii yeroo lallaban argitaa kuni dogongoraa. Fahamuu qaba uummanni keenya. Barachuu osoo hin ta'in aqliidhaan waa laaluu qaba. Yeroo ammaa kana namni hin barata malee hin dubbisa malee hin fahamu aqliidhaan waa murteessuu danda'uu qabna malee akkanuma uuma barannee uuma dubbisne irraa yoo haasofne nama hin baasu. Aqliidhaan laaluu qabna wal bira qabnee madaallee laaluu qabna siin jedha. Barreessaa Muhammad Kadir.
Mee namoonni garaagaraa yeroo sirni gadaa sirna hawaamaati yookaan fi sirna wallaalaati jedhantu jiru. Mee uummata akkanaatiif deebii akkamii kennita? Akka amma ibsa kan kee keessaa hubadhetti sirni gadaa bulchiinsa malee waan amantaa wal qabatu hin qabu jettanii jirtan. Mee warroota jechoota akkanaa jedhan kanaaf deebii akkamii kennitanii? Namoota kanaa namoonni kunniin yoo ka aqliidhaan laalan taate addunyaan deebii kennaafii jirti isaanii. Sirni gadaa akka inni sirna hawaamaa hin taane. Addunyaan yeroo ammaa kana sirna dimookiraasiitti bulla jettu sirni dimookiraasii bu'uurri dimookiraasii sirna gadaati jedhan. Sirna uummanni Oromoo tume kanatu bu'uura dimookiraasiitti jedhan. Akka sirni gadaa kun sirna hawaamaa hin taane jarruu ragaa bahaa jira. Addunyaan ragaa bahaafii jiran. Kanayyuu tafakkuruu qaban ture. Garuu ammoo namoota kana bifa lamaan ilaala. Tokko namni sirni gadaa sirni uummanni Oromoo ittiin bulaa ture aadaan uummata Oromoo heeraa fi seerri uummanni Oromoo ittiin bulaa ture sirna hawaamaati sirna wallaalaati jedhu tokko namni sun Oromoo miti. Kana qaban diina namni sun nyaapha namni sun namni sirna ittiin bulmaata bareedaa kan malgaatumee kan maddaatumee kan tulluutumee kan namaatumee kan dhiiga namaatii miti dhiigni bineensaa yoo jige dhiiga san gumaa isaa baasu malee hin dhiifne sirna kanaan sirna hawaamaati jedhu namni sun Oromoo miti. Tokko akkasitti ilaala. Yoo Oromoo ta'e ammoo namni sun irraa hin beeku waan kanarraa. Taasa ofii isaatiin wallaala keessa yoo ture awaamummaa keessa ture awaamummaa keessaa gadi bahee sirna Oromoon ittiin bultu kanallee uummata bal'aa kanallee waan inni awaama keessa ture itti fakkaata. Wallaala keessa waa inni jiru. Yoo sammuun isaa kaleessa wallaala keessa turte sirna kanarraa hubannoo kan qabne taate har'a gaafa gadi bahee ammoo gaafa wallaalli sun isarraa saaqame uummata bal'aa kana heeraa fi seera inni ittiin bulu kan addunyaan itti duultee sirna dimookiraasii bu'uura dimookiraasii kana balleessuudhaaf hanga ammaa baduu dideetiin jiru kana awaama itti fakkaata. Maaliif jennaan namni haguma ofii beekuun nama madaalaas galee haga danda'u namni haga ofii beekutti inni sirriidha beektaa. Kanaafiyyuu akka madaallii isaaniitti akkas malee sirni keenya sirna hawaamatii miti. Sirni keenya sirna heeraa fi seera qabu, sirna duudhaa qabu, sirna aadaa qabu, sirna safuu qabu. Sirna yoo ati kichuu lafaa muka lafaa kichuu kutte kichuu cittaa muka kichuun kutiin jedhanii irraa si dhoorgan. Adabaa fi naamusaan itti si guddisan ilmaan jechuudha. Sirni keenya sirna daa'ima gaafa dhalatteerraa aanan malee akka inni hin guddanne seera tumuufi. Sirna kanatu sirna hawaamaati. Eenyu hawaama. Kanaafiyyuu namoonni akkas jedhan ufaa laalanii. Sirna umriidhaan qoodee daa'imaa mirga tumee dubartii mirga tumee sadarkaadhaan haga gadamoojitti gadhee hojii kennee fi akkanatti ittiin bulaa ture sirna kanaan sirna hawaamaati kan jedhu tokko akkuma reebsiin jedhe san diinaa. Inni lammataa ammoo nama sammuun isaa gabroomti. Nama sammuun isaa awaamummaa keessa jirtu. Malee sirni gadaa sirna hawaamaati miti. Kan akkanatti hubachuu qaban. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kan wajjin turtii godhaa jirru barreessaa kitaabilee seenaa Muhammad Kadir wajjin haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofa. Mee barreessaa keenya ammas gaafilee isitti dhiyaattu si gaafadha. Akka nama golaalee Oromiyaa guutuu keessa olii gadi deemeetitti mee uummanni sirna awaamaa kanaan bulu ka jiru kan isin argitan jiru sirna awaamaa jechuun maal sirna wallaalaa jechuun kun maal jechuudha mee sanillee akka keessa baataniillee nu ibsitan mee uummata sirna akkasiitiin bulullee argitanii beektu. Uummanni kaabaa kibbatti bahaadhiyatti uummanni Oromoo bal'aan sirna awaamaatiin bulu hin jiru. Kaleessa aadaa isaa keessatti sirna awaamaa hin qabu. Walumaa galatti uummanni keenya kaleessa hundi isaaniitu uummanni Oromoo golaa fi golloo keessa kan jiru martinuu sirni inni ittiin bulaa ture wal fakkaata. Sirna qulqulluu, sirna haqa qabeessa, sirna safuu namaa hin cabsine, sirna uumaa wal sin dhabsiifne, sirna dhiiga lubbuu namaa sin baasisiifne, kan bineensaa sin baasisiifne, sirna akkasii saniin bulaa ture uummanni Oromoo. Sirna awaamaa hin qabu. Garuu keessa darbee warri sammuun isaa sirna awaamaa fudhatteetiin hin jiru. Kama sirna isaa sirna abbaan isaa tume sirna awaamaa jedhuun hin jiru. Malee Oromoo guutuun isaa kaabaa kibbatti bahaadhiyatti sirna awaamaa hin qabu. Hayyee galatooma. Mee ammas sirnuma gadaa kana keessatti mee sirna gadaatti deebinaa jedha Oromoon yeroo hedduu. Garuu sirna gadaa kanayyuu maal akka ta'e warrummaan sirna gadaatti deebina jedhullee hin beeku. Oromoon sirna gadaatti yoo deebi'e maaltu jijjiirama akkamitti dhufu? Sirna gadaatti deebi'e sirna gadaatti yoo. Jalqaba Oromoon sirna gadaatti deebi'uudhaaf wantoonni guutamuu qabanii jedhanii garuu jijjiiramni sirna gadaatiin gaafa bulle uummanni Oromoo faayidaan isaa maali? Bu'aan isaa maali? Wanti jijjiirama qabu jira yeroo waan ammaa kanarra yoo jettee na gaafatti
jira. Sirna waa nyaaturraa gara sirna waa baatoo deemuu jechuudha. Sirni gadaa sirna waa baatooti. Sirna waa baatoo dachiidha sirni gadaa. Waa baata. Biyya tajaajila. Sirni amma ittiin bulaa jirru sirna waa nyaatu kan waa nyaatu. Kanaafuyyuu sirna waa nyaatu kanarraa gara sirna waa baatutti yoo deebine baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Maaliif kuni waa baatu jechuun biyya tajaajiluudha. Fardi abbaa gadaa beektaa kooraan irraa ni hiikamu jedhan. Ganama yoo bobba'eetiin hin deebi'e kan biraa yaabbateetiin hin deema biyya tajaajila. Kanaafuyyuu sirna teessoo gubbaa taa'anii uummata nyaatan osoo hin taane sirna uummata tajaajilanidha sirni kun. Kanaafuyyuu gara sirna waa nyaaturraa gara sirna waa baatutti gara sirna dachitti yoo deebine baay'ee jijjiirama guddatu dhufa jedheetiin yaada. Maaliif achi keessatti uummanni waan ittiin bulu ofii isaatii tumata. Seeraa fi seera ofii baafatee abbaa gadaatti kennata. Malee abbaan gadaa ofii isaatiin bocuuf. Caffee sirna gadaatii fi caffee ammaa garaagarummaan isaa maayini caffeen yeroo ammaa kana jiru seera baasee uummatatti gadi fida. Caffeen sirna gadaa garuu uummata keessaa seerri tumamee caffee dhufa. Uummata keessaa seerri tumame ni caffee dhufa. Gaafa seerri sun lallabamu uummanni sun waan isa keessaa maddeef waan ofii isaatii tumatee fi seera san ni fudhata. Aamiin jedhee fudhatee ittiin bula. Ittiin hoogganama. Sirni isaan tumatu sun ammoo sirna isaanii ta'u jechuudha. Sirna malkaa isaaniitii ta'u waan ta'eef kanaafuu gara sirna waa nyaaturraa gara sirna waa baatutti yoo deebine jijjiirama guddatu dhufa. Hayyee mee kitaaba keessaa akka argetti kitaaba icciitii gadaa keessaa akka argetti abbootiin gadaa ganna 8 aangoo irra turan yeroo baallii dabarsan eebbisee dhungatee dhaamee fi kanaa olii ta'e jedhee aangoo dabarsaaf jettan. Yeroo garagaraatti yoo ilaallu mootummoonni sirna diimokiraasiitiin bulla jedhan ammoo yeroo waraanaa wal fixan lafarraa wal balleessan argina. Maaltu mee teessoo itti mi'eessuu dhoorgee abbaa gadaa akkasitti dabarsuudhaaf haala isaa mijeesse maaliif akkasitti kennuu danda'a? Kuni gaafii bareeda. Beekii amma mootummoota qofaa miti balaan sun uummata Oromoolee dhaqqabdan. Amma abbootiin gadaa yeroo ammaa kana jedhanillee anatu gadaa tana fudhataa, anatu birmajiidhaa, anatu bultumaa, anatu abbaa kiyyatu gadaa bulchee irraa bu'ee gaafasa bara kana abbaan kiyya waan bulcheefan illee bulchuu qaba jedhanii wal fixuun ni jira ammas. Garuu sirna gadaa keessatti baallii dabarsu gammachuun kenna ofirraa. Aangoo yeroo ofirraa buusu gammachuudhaan kenna. Ka aangoo fudhachuu deemu sun ammoo imimmaanii fudhata boohee. Maali jennaani gadaa tana abbaa kiyya irratti hin banne, akaakayyuu kiyya irratti hin banne, gadaa tana narratti hin balleessin jedhee imimmaanii boohee fudhata. Gammachuun qabu. Maaliif jennaan waa dalaga biyya tajaajila bara. Namni kun uummata dura taa'uu deemaami. Kanaafuyyuu gammachuu ittiin qabu aangootti uummanni Oromoo aangoof hin boohu, aangoof hin bolu. Garaagarummaan isaa kana wannummaan sirna kan sirna dimookiraasii godhayyoo isa kana. Abbaa gadaa ka dabarsu sun ka baallii dabarsu eebbisee na darbi na caalii argami jedheen akkasitti du'aayii godhaaf. Waan akka ammaa kana yoo aangoollee giddiin irraa fuudhanii duuba jala deebi'eetiniin waa jalatti ijaaree mogolee jalaa jiruuf deemu ka aangoo irraa bu'e. Sun akkasii miti na caalii jedhaan waan hin dalagi biyyaa ta'e. Akkas jedhee du'aayii godhee fi aangoo fuudhee kenna. Hayyee galatooma barreessaa keenya Muhammad Kadir waan baay'ee isinirraa barannaa abdii qaba. Mee amma booda hoo uummanni Oromoo maal isinirraa eega? Maal hojjechuu fedhan gara fuulduraatti? Uummanni Oromoo gaafa ani Oromoo ta'ee dhaladhee ilma isaanii ta'ee dhaladhee waan isaanii ta'u dalaguun kiyya dirqama kanarratti. Isaan illee gaafa abbaan kiyya gaafa na uumate akka ani waan wahii dalagee deemu dirqama narra kaa'ee jira. Na argachuun isaatu akka uummata kanaa waa hojjetu akka addunyaa kanarratti waa kaa'ee deemu. Akkuma inni ana uumatee na biraa deeme ani ammoo waan hin duune uumee asirraa deemuun dirqama keessa. Abbaa kiyya jechuun Oromoodha. Kanaafuyyuu uummanni Oromoo hundi isaatu anarraallee waa eega sirraallee waa eega. Wanni sirraa eegu suni maali? Waan anaa fi si nyaannee dhuynu osoo hin ta'in waan gurra keenyaa tolu. Yeroo dhalatu ilmi namaa kun beektaa bifa lama qaba. Tokko garaa qabatee dhalataa, tokko gurra qabatee dhalata. Namni garaa qabatee dhalatu nyaatee dhuguu malee maal naan jedhanii hin beeku. Wama nyaatuu fi wama dhuguu qofa yaadni isaa halkanii guyyaa. Namni gurra qabatee dhalatu ammoo maal naan jedhanii maal kaahee deema. Uummata kiyya kana maal gumaachee deema. Waan ilmaan kiyya irra kenne maal lafa kaaya. Waan haadhaaf abbaa kiyya irra kenne maal lafa kaaya. Waan biyya kiyyaa fi saba kiyyallee hin rakkifne maal lafa kaahee biraa deema jedheetiin yaada. Kanaafuyyuu
Uummanni Oromoo waan bal'aan irraa eegaa anis ammoo uummata Oromoo waan bal'aa qabadheetiniin itti dhufaatiniin jira. Wantoota asiin dura dalageerraa muuxannoo fudhadhee qorannoo kiyyallee jabeeffadhee hayyootanillee ol baradhee jira. Kitaabni kiyya iddoo bal'aa gaheetiniin jira. Bakka bal'aa namni inni bira hin gahin akka waan hin jirreetiin. Kanaafiyyuu sa'aatii kanatti qeeqaa fi yaada fudhadhee of gabbisaa deema. Qeeqan sodaadhu. Kitaaba kiyya irratti waan hin beekne illee barreessu. Waan ofii kiyyaa beeku qofan barreessa. Waan guyyaa tokko dhagahe hin barreessu. Waan qomatti qabadhee sammuu keessaa qabu qofa barreessa. Waan san yoo isaan takka na gaafatan akka deebii 5-6 deebisuufitti. Kitaaba kiyya gubbaarratti yoo garte ani mata duree tokko yoo lafa kaa'e waa'ee mata duree sanii ibsa tokko yoo lafa kaa'e waa'ee mata duree sanii ibsa 5-6 of biratti hambiseetiniin. Maaliifiyyuu gaafii namni na gaafatu akka itti nama saniin amansiisu. Qeeqaa nama akka itti fudhachuu danda'u. Sammuu tiyya hir'iseetiniin deema guutuun godhu. Hir'uudha. Abbaan fedhe namnummaan kamiyyuu yoo yaada naa kenne yaada isaa sanii fudhata. Kiiloo irra kaayee hafarsee ilaalee firii keessaa fudhachaatiin deema. Kanaaf maali kitaaba tokko barreessanii hayyuu ta'anii taa'uunis jira. Kitaaba tokko barreessanii abdii kutatanii taa'ullee jira. Miti akkasii miti. Ana malli kiyya. Maaliif waan uummataa dalagaa jira waan ta'eef haga waan uummataa dalagu kanatti qeeqaa fi yaada uummata kiyyarraa fudhachuun dirqama. Kitaaba kiyya ammoo yaadaa fi qeeqa itti naa kennuu danda'u uummata bal'aa. Maaliif eenyummaa isaaniitti seenaa isaaniitti waan ta'eef. Hayyee hedduu galatooma gaafii kiyyas gara xumuraatti deemu jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 fi akkasumas chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa. Chaanaalii Miiloo Sirna Gadaa kabarreessaa kenna Muhammad Kadir. Chaanaalii kanas sabiskiraayib gootanii hordoftanii barnoota guddaa akka irraa barattan abdii isinirraa qaba. Mee gaafii xumuraa isin gaafadha. Yeroo gara garaatti hayyoonni kitaaba barreessan hedduma jira Oromoo keessa. Hedduun isaanii ammoo afaan Ingiliffaa, afaan Amaaraa, afaan illee gara garaatiin barreessan agarra. Sanuyyuu ammootu kitaabni sunuu gahaa miti uummata biras hin gahu. Uummanni keenyas isaan barreessan kana hubachuu irratti yeroo hedduu ni rakkata. Mee hayyoota Oromoo warra barreessaniif maal dhaamtu? Barumsa asii achi barattuu fi ka'achi as barattutu jira. Namoonni baay'een hayyoonni hedduun barumsa lachuu wal bira qabatanii deemu. Barumsa asiillee achi baratanii barumsa ofii jechuudha. Ka'achiillee as baratu. Hedduun keenya ammoo barumsa achi asii qofa bara. Afaan garaagaraatiin yoo barreessine hayyummaan keenya waan dabalu nutti fakkaata. Garuu warri ammoo afaan Oromootiin illee barreessanii akka uummata addunyaatiif illee galutti afaan garaagaraatiin illee barreessanii jiran. Warri suni karaa sirra jira. Afaan ofiitiin barreessanii afaan alagaatti siikanii afaan saniin illee akka uummanni alagaa baratu godhuun waan gaariidha. Takkitti maal lafaa ka'ee afaan alagaatiin gaafa barreesse maali uummata kiyyaafaa maaliin dho'isa waan san uummanni kiyya dhageeffatee argee dubbisee qeeqaaf yaada yoo itti naan kennin ani wanni sun dharaa dhugaa addaan beekuu hin danda'u. Kanaafiyyuu maaliif siin jedhe warra gadaa hin beekne kan heeraa fi seera addunyaa kanaa beekutu jira. Hayyoonni keenya hedduun jechuudha. Badaa jechuu kiyyaa miti. Lachuu wal bira oofuu qaban ture. Gaafa sirna mootummaa Chaayinaa baratan sirna mootummaa odaa roobaatii fi odaa nabirra taa'ee bulchaa ture. Odaa bultuun bulchaa ture. Beekuun isaanii dirqama. Gaafa mootummaa abbaa gadaa kaleessa Oromiyaa bulche yoo beekan ka ormaallee ka Ameerikaallee beekuun nama dhibu. Kee beekta waan ta'eef. Keetirra tartee ka ormaa isaa yoo baratte ammoo maal siitaa wanti sun xiqqoo isii anaka kiyyatti iddoo gurgura natti fakkaata. Maaliifiyyuu kee asitti dhiiftee iddoo duwwatu jira jechuu si bira. Bakka ati kuma hin qabne ka ammoo bakka duwwaa waa irra tarteetu jira. Iddoo sana immoo yoo jalarraa yoo cufaan deebiin wanti tokko nama harkaa diigama. Kanaaf hayyoota akkasii sadii maal jedhaan afaan kennan afaan Oromootiin barreessa tokko afaan Oromoo hin guddata. Barruun isaallee hin dagaagaa. Lammata ammoo dubbistoota afaan Oromoo horataa. Akkasuma immoo uummataaf illee gala uummanni illee gaafa waan ofiitiin baratee afaan ofiitiin baratee hayyuu ta'a. Afaan alagaatiin baratee hayyuu hin ta'u. Kanaafiyyuu hayyoota akkasiitti san wadhaama. Inni biraa ammoo warra kitaaba barreessan namni kitaaba tokko barreessee ittiin milkaa'u irra deddeebi'ee barreessuu qaba. Namoonni kitaaba tokko barreessanii abdii muratanii taa'an itti deebi'anii kitaabota biraa barreessanii milkaa'uun isaanii oolu waan ta'eef shakkii hin qabu. Namni waan uummataa dalage gaaf tokko milkaa'a. Akkasuma immoo namoonni kitaaba tokko barreessanii hayyuu ta'anii ana malee namni kitaaba barreessuu danda'u hin jiru jedhanillee sammuu isaanii haa hir'isanii maaliif dhaloonni gara waa barreessuu haa dhufu.
namoota kitaaba biroo barreessan lafaa dhufan ammatis kitaaba barreessuu dandeetta namni biraallee barreessuu danda'a namoota san irratti dhiibbaa godhutu jira qabeenyi kiyyaa fi keellee walitti da'amee ka'ee nuti ka uummata Oromooti kanaaf dhaloota na duubarraan kitaaba barreessan qarqaaru haga danda'e cinaa dhaabbachuu akka isaan kitaaba hedduu barreessan godhu na caalanii argaman godhu danda'uu qaba kanaafayyuu kanuman dhaamaaf. Hayyee hedduu galatoomaa ammallee qalamni keessan haa mirgu jennaa hayyummaan teessan itti hafuftu umurii rabbi isin haa dheeressu jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa sagantaa kennaa ka har'aaf qabannee dhiyaannee asumaan goolamne haga sagantaa biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.